Ameen bagwol mangammanne. Yooyyaa akkam jirtu nagaa jirtu hordoftoota keenya guyyaa har'aa nama addaa tokko qabannee isiniif dhufneera nama isin hunduu dinqisiifattanii fi artistii isin hunduu jaalattan artist Leencoo Gammachuu sirba haaraa ta'e qabatee isiniif dhufeera. Artistiin kun akkuma beekamu dhiheenya kana maatis godhatee jira. Mee gaafii tokko gaafannaa wajjinaa turre. Mee gaa'elli haaraan maal fakkaata Leencoo? Gaa'elli haaraan hedduu bareeda. Hedduu gaariidha. Amma kana turuu kiyyaafu ofitti haaraan jira. Gaa'ela keessatti maaltu akkanatti si dinqee fi dhukattee murtee akkana kana murteessuuf mee maaltu si kakkaase? Egaa yeroo tokko wanti dhoksaadhaan murteessan gaarummaa qaba beektaa? Kanumaa fi dhoksaatti wanti gaarummaa qabu tokko siin bareeda jenneetu keessas immoo sarpiraayis nama gochuuf kanuma yaadneeti malee waan biraa amma kana waan baay'ee itti yaannes miti akkuma carraa ta'e akka carraa ta'es immoo wantichi waan bareedeef kanaaf atillee dursitee wagga gammaddaan jetteetta. Gaa'ela keetiif jaarsummaa inni nu ergitee mee eenyu fa'aa turan? Maqaa isaanii lama dhahuun barbaadu. Gaafuma seerumaan wanti hundi guutee namni hunduu beeke gaaf sana jaarsummaan eenyu akka jaarsummaa ta'e hin baru jedhee yaada. Atis hin barta gaafas. Mee waa'ee jireenya jaalala keetii yookaan kana dura jaalalli qabdaa? Okay, akkas taanaan gaa'elli lammaa kun ishee wajjin moo nama bira waliin? No, gaa'elli lammaa kun ishee waliin miti. Kana dura akkuma tamma gaaffii na gaafatte hiriyaan an qaban ture. Hiriyaan kanaan dura qabu hedduun jaaladha. Yeroo tokko jaalala keessa jibbisni dhufanatti fakkaata. Waan kun hin taanee fi ka duraa sana dhiisee amma hiriyaa gaarii hiriyaa naaf taatu kan gita kiyyaa argadhee jira. Tole Leencoo keenya akkamii nama jaalatu tokko dhiistee nama biraa waliin gaa'ela godhachuun hin ulfaatu? Murteessuuf sitti hin ulfaanne maaliifi namoonni tokko nama jaalatan dhiisanii nama biraatti deemuun hedduu waan ulfaatuuf mee akkam ture si bira? Akkamii si rakkisne murteessuuf hin rakkanne? Akkam ture? Yaa hin rakkisaa murtooni gaa ulfaata keessuma nama jaalattu dhabuun baay'ee ulfaata akka ta'e beekamaadha. Waan nonni tokko immoo wanti si dirqamsiisan jiru. Gaafa wanti sun si dirqamsiise dirqama atis waan sana dirqamsiisuun dirqama waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu. Kanaafuu mee namoota miira akkanaa keessa jiraniif maal dhabda? Maaliifi namoonni hedduun yeroo hedduu jaalalli isaanii duraanii dagachuu dadhabanii yeroon gaa'ela jibbanii yookaan gaa'ela dhiisanii addummaa filatanii adda jiraatan jiru. Mee isaaniif maal dhaamta? Akkuma murtoo mataa keessanii qabaadhaa. Murtoo keessa murteeffadhaan jedhaniin waan biraa jechuu hin danda'u. Jireenya kiliipidhaan jalqabdee kana osoo dhugumaan jalqabdee miira akkamii waan si kennu si fakkaata? Amma maalirra jirta? Yaa gaaruma jireenya nani kiliipii kanaan jalqabee otoo dhuguma ta'e xiqqoo waan miira nama tuqunatti fakkaata. Wantichi garuu dhugaa miti. Namoota waan akkanaa keessa jiraniif akka barnoota ta'uuf waan akkanaa akkan uumamneef akka barnoota ni ta'a jennee waan yaadneefidha kana hunda gochaa turre malee ani jireenya muuziqaa kiyya faana deemu kana faana jiraachaa hin jiran. Gaa'ela keessa hin jirtu? Hin jiru. Mee jaalalli yoo qabdaash? Mee gara sirbaa si adeemsisu sirba kee sadaffaa yookaan immoo qeenxee sadaffaa akka hojjettee xumurattee gurra uummataa biraan gahaa jirtu namoonni hedduun miidiyaa gubbaatti haasaa jira. Mee waa'ee sirba kana akkamitti akka dalagame waa'ee daloo isaa walaloo isaa namoonni eenyu akka irratti hirmaatanii fi mee waa'ee sirba kana gabaabsitii nuuf ibsi. Yaa bu'uurri hojii kana walaloo waan ta'eef walaloo isaa kan hojjete artist Girmaa Tashoomaatu hojjetee akkuma kanaan dura beekamu hojiiwwan kiyyaa hundumayyuu isumatu fidee asiin ga'e wantichas isuma wal qabsiisee 1 2 3 lakkoofsa walitti fufaa waan ta'eef hojichi amma hojiin kun inni sadaffaa kun cufinsa inni dura akka carraa ilaaltee ta'uu ta'ee sin baasuu jedha inni lammaffaa sin mararuu jedha inni sadaffaa kun immoo na komattaa jedha kuni hiika mataa isaatii qaba. Itti aansuun yeedaloo isaa kan hojjete immoo Mootii Qilxuu nama jedhamu. Muuziqaa kana immoo kan qindeessee akkasuma miksii maasteringii kan hojjete Anteenaa Tafarraa yookiin immoo Abbuus Istiidiyooti.
Akkasuma hojii ammaa kana immoo ka sadaffaa kana kan daarektii godhe Buraati Art Promotion yookiin immoo Biroo Girmaa jedhama. Kan gadhiifamu dhuma torbee kana jimaata ta'a. Hojii kana kanan gadhiisuu YouTube mataa kiyyaa Leencoo Guddinaa LG ka jedhu like, share, subscribe godhaatii eeggadhaa. Achumaan immoo maatii taanaan isiniin jedha. Galatooma.